naga waaqayyo guftaa isiniif haa ta'u hordoftoota warqee biyyuutii akkam jirtu mee nagaa keessa miti galata waaqayyoon nagaa guddaan qabaa guftaa lafaa galatu egaa obboloota koo samoona kana qibaatiiwwan garaagaraa akkan isin argisiisu isinitti meen ture innaa qibaatiiwwan amma samoona kana qibaatii aloveeraa akkasumallee qibaatii rosemary yookiinis immoo yessigaa maxxabashaa isa jedhamu biyya keenyatti hojjedheetan ture jechuudha. Na qibaatonni rosemariin mataa arri baasuu fi akkasumallee mataa caccabuudhaa fi baay'ee gaarii akka ta'e akkasumallee immoo aloveeraan immoo mataa lallaaffisuudhaaf mataa dheerinaadhaa fi baay'ee barbaachisaadha. Mataawwan jajjabaatanii jiru miti mataa akkasiin lallaaffisa. hin dheeressas moisturaayizii godha jechuudha lallaaffisa. Yeroo tokko caccabuun mataaf sababa kan ta'u sababa filamuu diduuf sababa immoo hin lallaafneef sababa jajjabaatuuf jechuudha. Na aloveeraan kanaaf gargaara. Akkasumallee aloveeraa fi qibaatii roosmarii seelota sammuu keenya kaka'anii hojii isaanii akka hojjetan illee ni taasisa jechuudha. Guyyaarraa ammoo qibaatii qurunfullii irraa kan hojjetamu qurunfulliin dheerina mataafidha jechuudha. Irra caalaatti kan inni fayyadu baay'ee mataa dheeressa. Innaa isarraati akkamitti akka hojjennu immoo walumaan hordofna. Qibaatiiwwan kana obboloota koo yeroo dibattanii keessoo isaa yegiddii kan ittiin mataa dibatanii ta'uu hin qabu. Harka keessanii keessoo buqqee sammuu keessanii erga dibattanii daqiiqaa 5 hanga 10tti maasajjii gochuu qabdu. Isaa booddee bultanis ta'ee guyyaa 2-3 ooltanii mataa keessan miiccachuu ni dandeessu. Qibaatiiwwan armaan amma maqaa isinii dha'e kun sadanii badaa miidhaan fidanii garuu qibaatonni immoo mataarra yoo turanii mataa kukkutan illee ni jiru jechuudha. Isaan dheerina mataaf baay'ee gaarii ta'anii garuu mataarra yeroo turanii kan mataa fiintaanis ni jiru waan isiniin jedhu. Sa'aatii muraasa qofa malee irra turuun miidhaa akka fidus jiru kan akka qibaatii qobboo yookiin immoo qibaatii kaaster ooyilii isa jedhamu kana kan akka qibaatii abasuudaa isaan kun mataarra yoo turanii mataawwan ni cacca'anii humna baay'ee ijaa qabanii fi yeroo baay'ee irra tursiisamuun hin danda'amu jechuudha. Sa'aatota qaba sa'aatota 1 hanga 3 1 hanga 5 caalaarran turamu jechuudha. Sa'aatii 1 2 3 saa ol 4 5 kana darbuu hin qabu jechuudha. Inna kanan sinin jedha kanaafiyyuu mataawwan foroforii qabaniif illee foroforii akka hin godhanne mataawwan akka lallaafan waan taasisuu fi isinii chaalenjii kan amma ji'a 3tti anis isinis chaalenjii kan amma ji'a 3tti qibaatiiwwan kana tara itti fayyadama. Yegiddi qibaatii kokonaayitii qibaatii yookiin immoo zeetuunii ta'uu hin qabu. Qibaatii isin fayyadu mana keessa kan jiru ittiin qibaatota kan hojjechuu ni dandeessu. Qurunfulliis ta'ee aloveeraas ta'ee roosmariis ta'ee roosmarii biyya kana keessatti baay'ee rakkasaadha. Roosmarii engadda isinitti argisiise warroonni nagarree guyyaa 2 dura jechuudha. YouTube kooma kana jala galaatii ilaala. Birrii 6 birrii 7 jechuudha. Moolii irra ni jira akkasumallee mooyuu supermarket irra ni argattu. Moolii fi supermarket irra warri immoo manaa qabdanis jiraachuu dandeessu. Namoonni tokko manarraa hin qabu jechuudha. Kan akka naanaafaa kan akka manatti kan biqiltuu xaasaawwan babbadan irratti horsii wantina godhanii guddisan jiru waan ta'eef maybe gibbii keessan keessa jiraachuu ni danda'a. Isa kanallee akkasitti itti fayyadamuu ni dandeessu isiniin jechuun barbaada. Kanaafiyyuu amma gara hojii isaatti kana wantoota akka bishaanii fi itti fayyadama jechuudha. Maashinii makiina daakaa kana ammoo wantoota akka daakuu waan akka bunaa waan akka qurunfullootaa kana hin barbaachisa jechuudha. Ammani waan inni kana qurunfullii kana qopheessee jira waan inni xiqqoo daakuu fi zayitii kana wal makaa sirrii kana taasisuuf jechuudha. Isa kanaafiyyuu amma daakeetanii akkuma inni isiniif jedhee gara sakaaniitti immoo hin ceenaa jechuudha. Soorii. Inna kanaafiyyuu obboloonni keessan obboloota qibaatiiwwan gurguddaa birrii gurguddaatiin bitanii mataan isaanii guddachuu dide sheer godhaa fi itti fayyadaman qarshii xiqqoodhaan jechuudha. Kan baay'een daakuu xiqqooma isheenii
akka qibaatii wal nyaatiinsa godhuuf xiqqoo masheen wal nyaatiinsa godha malee baay'ee hin daaku. Indoon baay'ee bullaa'ee jira. Sirriitti akka wal nyaatiinsa taasisuu fi sirriitti naqa. Akkuma argitanii akkas naatee jira jechuudha. Kun akkas ta'ee kanatti qibaatii amman barbaadu ani jechuun qibaatiin kun immoo zayituun illee hin qaba obboloota ko zayituun hin qaba qibaatiin kun jechuudha. Egaa xiqqoo qodaa meeqatti inni qodheeta yeroon tokko qibaatii zayituunii kokonaayitii fi qibaatii zayituuniidha jechuudha. Isin garuu yegiddanii kokonaayitii fayyadameef kokonaayitii fayyadamuu qabdan. Garuu yoo danda'ame kokonaayitii yoo qabaattan kokonaayitii fayyadamtan illee bareedaadha jechaadha. Kanarraan alammoo obboloonni akkuma isiniin jedhe gola gaaziin kushinaatti jechuun daqiiqaa isaa xiqqeessitanii daqiiqaa 1-2-3 anta kattaksiistu qas gootan jechuudha. እና akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Ani deemeen maayikirooweevii keessatti daqiiqaa 1 ho'isaa jechuudha. Daqiiqaa 1 kana ol meebii sodaadhaan alarmiin sodaadha waan ta'eef alarmiin yoo iyyee ani beekaman baay'isa yeroo baay'eetti fayyadamuu barbaadeetan baay'isaa jechuudha. Qibaatiiwwan hojjedhu ittiin fayyadama yeroo tokko kana nuti immoo wal maktanii dibachuu ni dandeessu jechuudha. Waa tokko iyyuu dhorkaa waan inni isin sodaachisu hin jiru. Garuu buqqee mataa keessanii dibdu qibaatii kana. Qibaatota kana buqqee mataa keessanii kan immoo yoo maaksiif illee hin hojjetama. Maaksiif illee kan biraan hojjetama malee kuni buqqee isaa fayyummaaf illee isinitti meera baay'ee seelawwan dadammaksa kuni. Dhiigni wal keessa deemee akka sirriitti hojjetu ni taasisa waan ta'eef isiniin jedha. Kanadha hordoftoota koo namni erga dhaqee takattaksiisee booddee qodaatti galagalchee immoo dhuma isaa immoo riizoltii isaa immoo isiniin agarsiisaa jechuudha. Galatooma.